caamsaa 18,2026 Qudus Neetwoorkii yeroo kana simbiraan geenya magaalaa Finfinneetti kaffaltiin kiraa mana jireenyaa dabaluu hordofee yaaddoo uumuun dhaga'ame. Waliigalteen liizii baasii mana kiraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee xumuramuuf jiruuf waggoota 2 booda gatiin kaffaltiin mana jireenyaa 150 hanga 100 ta'u dabalaa akka jirutu dhaga'ame. Qaala'insa jireenyaa dabalaa jiruu fi gatiin meeshaalee bu'uuraa ol ka'aa dhufuun wal qabatee humna bittaa fayyadamtoota haalaan laaffiseera. Haaluma kanaan furmaanni argamuu qaba jechuun dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa beeksise. Kana malees dhiyeessii raabsiin hanqinnii fi daballiin gatii boba'aa rakkoo kana akkaan hammeesseera. Hundeessaa fi daayirektarrii dhaabbatichaa obbo Qumillaachoo Abbabaa akka ibsanitti qorannoon dhaabbatichi magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa adda addaatti geggeesseen qaala'insa jireenyaa fi kanneen biroo daballii kiraa manaatiif sababa ta'eera jedhan. Kireeffattoonni harki caalaan isaanii galii gad aanaa waan qabaniif baasii jireenya olaanaa waliin wal qabatee dhimmi kiraa mana jireenyaa yaaddootti ta'aa jiras jedhame. Gama biraatiin gibirri olaanaan abbootii manaa irratti fe'amu abbootiin manaa immoo gibira sana kireeffattootatti dabaluun kaffaltii dabalataa akka gaafatan taasiseera. Mootummaan dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jechuun obbo Qumillaachoon dabalanii himan. Mootummaa fi qaamolee dhimmi sun isaan ilaallatu qaala'insa jireenyaa daballii gatii boba'aa fi meeshaalee irratti mul'atu furuuf carraaqqii qindoomina qabu akka godhan dhaabbatichi hubachiiseera. Dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa yaada furmaataa kanneen gatiin mana jireenyaa akka hin daballe ni gargaara jedhame dhiyeessee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama isaatiin waliigaltee liizii kaffaltii mana kiraa waggaa 2 waxabajjii 30/2018 akka xumuramu ibsuun kanas ilaalchisee qorannoo gaggeessaa akka jiru ibseera. Oduu daballi boba'aa irratti godhameen Keeniyaatti konkolaachiftoonni hojii dhaaban. Konkolaachiftoonni Keeniyaa fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa daballii gatii boba'aa torban darbe taasifame hordofee mormiin hojii dhaabuu akkasumas imaltoonnii fi hojiin daldalaa gufateera. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti daandii gurguddoon onanii kan oolan yoo ta'u imaltoonni gariin miilaan bakka bakkatti socho'uuf dirqamaniiru. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti sababa tiraanspoortiin adda citeef hojiin gufateera. Namoonni mootummaan gatii boba'aa dabaluun morman daandii cufuun gubaa oolaniiru. Konkolaachiftoonnii fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa mormii kan dhageessisaa jiraniif gatiin boba'aa haalaan kanaan dura argamee hin beekneen parsantaa 20 waan dabaleefidha jedhu. Rakkoon kun magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii fi magaalota gurguddoo biroo keessatti argamanitti mudateera. Gatiin boba'aa akka dabale caamsaa 14/2026 ibsamuu hordofee Keeniyaanonni dhimmicha mana murtiitti dhiyeessuun dura dhaabbachaa jiru. Gama kaaniin mormiin gatii boba'aa dabalee wal qabatee Keeniyaatti jalqabeen har'a waxabajjii caamsaa 18/2026 kumaatamni tajaajila geejjibaa dhaabaniiru. Mootummaan Keeniyaa dhiyoo gatii boba'aa sadarkaa idil addunyaatti waan dabaleef gatii boba'aa irratti jijjiirama taasiseera. Keeniyaanotni maqaa nama Firaansis Awinoo jedhamuun mana murtii olaanaa biyyattii irratti himata bananiin gatiin boba'aa dabaluun abbaa taayitaa to'annoo injiinaringii enerjii fi peetirooleem EPRA ibsamee hojiirra akka hin oolleef manni murtichaa akka dhorku gaafataniiru. Keeniyaa keessatti gatiin peetirooleemii liitira tokko irratti shilingii Keeniyaa 16 kan dabale yoo ta'u kana jechuun doolaara Ameerikaa 0.13tiin dabalee jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gatiin beenzilaa liitira tokkotti shilingii Keeniyaa 46.30 yookaan ammoo doolaara Ameerikaa 0.23 akkaan dabaleera jedhu. Namni himata bane sun himannaa dhiyeesse keessatti dhaabbileen dhimmi isaan ilaallatu seeraa fi heera biyyattii osoo hin hordofin daballii gatii boba'aa kanaa dabalan jechuun iftoomina dhabuun murtee kanarratti gaaffii kaaseera. Akka himatni sun jedhutti murtiin iftoomina malee taasifame sun lammiilee Keeniyaa duraanuu haala diinagdee rakkisaa keessa jiran daranitti hammeesse. Himanni mana murtii irratti amma dhiyaate sun yaaddoo qaala'insa jireenyaa akkaan dabalaa jiru lammiilee biyyattii keessa jiran kan ifatti agarsiisudha jedhameera. Himannaan sun kan dhiyaate hojjettoonni geejjibaa uummataa wiixata 18/2026 irraa kaasanii hojii dhaabuun mormii akka gaggeessan karoorfatanii jiranittidha. Kana malees hojjettoonni geejjibaa uummataa kunneen gatii geejjibaas parsantaa 50 akka dabalatan akeekkachiisaniiru. Dhiyeessii boba'aa fi annisaa addunyaaf bu'uura kan ta'e ulaan Hormuuz cufamuun dinagdee biyyoota garaagaraa gara rakkoo walxaxaatti keessaa jira. Waraana Iraan baatii tokko lakkoofsiseen raafamni addunyaa irratti mudate isa bara 1970 mudate irraa akka hammaatu mallattoon mul'achaa jira jedhame. Hanqinni dhiyeessii boba'aa waraana Iraaniin hordofee mudate gatiin oomishaalee guyyuu dabalaa jiraachuu jiraattonni biyyoota Afrikaa biroon himachaa jiru. Iraan daandii boba'aa fi gaazii guddaa kan ta'e ulaa Hormuuz cufuu isheetiin hanqinni shaqaxoota adda addaa fi qaala'insi gatii akka mudatu sababa ta'eera. Suur-sagalee yeroo mormitoonni karaa cufanii fi konkolaataa guban agarsiisu miidiyaa akka Citizen TV faatu gabaase.